Gaafilee kana waliin hojjennu paartii isa xumuratti gaafilee tunuu hafee jechuudha. Xumurarratti gaafilee kana waliin hojjennu gaafilee entrance exam irratti ba'anidha jechuudha. Kana maal goona? Paartiiwwan baranne conjunction jechuudha. Contrast irraa kaanee hunduma isaa ilaalleeti kan turre isarratti hundoofnee gaafilee kana deebisnu jechuudha. Gaafiin jalqabaa maal jedhaa? The competition was stiff. Our athletes managed to win several gold medals. As keessatti kan wanti ilaaluu qabnu jechi stiff jedhu cimaa jechuun nu agarsiisa jechuudha. Baay'ee cimaa ulfaataa jechuun nu agarsiisa. Himni kuni the competition was stiff jedheeti. Our athletes managed to win several gold medals jedha. Kanaafuu maalni hima waliif contrastidha jechuudha. Akkamitti the competition dorgommichi baay'ee cimaa ta'urree athletes managed to win several gold medals argachuu danda'aniiti kan inni jedhu jechuudha. Kanaafuu himoonni kun lamaan maalidha? Waliif faalladha yookiin contrastingidha jechuudha. Kanaaf maaltu galuu qaba? Deebii keenya ta'uu kan danda'u. Fakkeenyaaf amma as keessatti siinsin deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Siinsin waan biraatiif jechuudha. Although deebii keenya kan ta'uu danda'u maalidha? Although jechuudha. Although is used to join or conjugated contrasting sentences jechuudha. Although, though, even though maal dabalatu close yookiin subject plus verb fudhatu jechuudha. The competition was stiff. Close jechuudha. Okay. Because since isaan kun maanni since akka barnoota irratti ilaalletti jechuudha. For reason conjunction of reason jechuudha kan sababaati jechuudha isaan. Okay. Kanaaf deebiin keenya B ta'a jechuudha. Also ta'a jechuudha. Number 2. Blank space sophisticated computer is it cannot replace the human brain. As keessatti maal jechuu barbaade? Sophisticated computer idha. Baay'ee teknooloojiidhaan fageenya jechuudha. Fageenya yookiin baay'ee teknooloojii baay'ee guddaadha. Garuu asirratti immoo maal jedhaa? Himni lammaffaan it cannot replace the human brain. Garuu sammuu namaa immoo bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Baay'ee teknooloojii guddaadha. Sammuu namaa immoo gadi bu'uu hin danda'u. Kanaafuu maanni himoonni kun lamaanii waliif maalidha? Contrast yookiin opposite sentenceidha jechuudha. Conjunction akkamiititu hima kana walitti fida? Contrasting conjunctionidha jechuudha. Isaan keessaa as keessatti kamtu galuu tokko although galuu danda'a. Garuu akkaataa hima yookiin jalqabaa fuuldura jiru kanarratti hundaa'a jechuudha. Maaliif although subject plus verb yookiin immoo clause faana gala waan ta'eef asirratti deebii keenya nu ta'uu hin danda'u jechuudha. Sophisticated jechuun adjectiveidha jechuudha. Okay. Because hin galu. Because reasonidhaaf malee contrastidhaaf miti jechuudha. Despite the fact that galuu ni danda'a. Garuu contrastii walitti fida. Garuu maalni despite the fact that hima adjectiveetu fuulduratti gala miti. Despite the fact that jennaan despite osoo ta'ee adjectivii fuulduratti gala waan ta'eef despite the fact that immoo akkamitti fayyadamna? Subject plus verb yookiin clause faana fayyadamna jechuudha. D however'idha jechuudha. Kanaafuu however'ii ta'a jechuudha. However'iin jalqabatti gaafa dhufu adjectiviitu fuuldura isaa dhufaa jechuudha. Laallee turre jechuudha. Viidiyoo barnootaa sirriitti adda baafachuuf yoo barbaaddan irra deebitanii ilaaltu jechuudha. The correct answer is D however'idha jechuudha. However, sophisticated a computer is it cannot replace the human brainidha jechuudha. However plus adjectivein howeverin jalqaba himaatti dhufa taanaan adjectiveetu dhufaa jechuudha. Adjective dhufaa jechuudha. Howeverin immoo gidduutti gala taanaan qubeelee yookiin mallattoolee keessa semikiloonii fi koomaa gidduu akka galurree laallee ture jechuudha. Barnoota bal'aa laallee turre jechuudha. Achi dhaqxanii irra deebitanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha viidiyoodhaas. Sophisticated jechuun adjectiveidha jechuudha. Hiikni isaa complex jechuudha. Baay'ee guddaa jechuudha. Although a computer is sophisticated akkamitti gala although osoo ta'ee iddoo kana although gala osoo ta'ee maaltu jalqaba dhufuu qaba? Subjectiin jalqaba dhufuu qaba jechuudha. Although a computer is sophisticated it cannot replace the human brain. Subject verbidha jechuudha. Subject plus verb yookiin clauseidha jechuudha. Maaliif computeratu jalqaba dhufe jechuudha. Asirratti garuu gaafa laallu gaafii keenya irratti sophisticatedidha. Adjectiveetu jalqaba dhufe jechuudha. Number 3. Blank space of its immense potential. Ethiopia is one of the least developed African countries nun jedha jechuudha. As keessatti potential jira turre
Itoophiyaas biyyoota dinagdeen duubatti hafan keessaa ishii tokkodha nuun jedha. Kanaafuu akkamitti galuu danda'a? Inspaayitii maal fudhachuu danda'a? Inspaayitiin dirqama ofii faana dhufuu danda'a jechuudha. Maaliif ofiin kun iyyuu kiluu nuu ta'a jechuudha deebii keenyaaf. Dispaayitiin immoo ofii faana hin deemu waan ta'eef deebii keenya ta'uu hin danda'u jechuudha. In keesiin immoo precaution yookiin immoo waan akkanaa yookiin himoota akkanaa himoota waliif faallaa ta'anii miti kan walitti fidu waan ta'eef deebii keenya keessa galuu hin qabu jechuudha. Olzoon ta'uu danda'a garuu immoo akkaataan galumsa isaa haala kanaanii miti jechuudha. Olzoo fuulduratti galuu kan qabu waan subject plus verbiidha waan ta'eef kanaaf deebii keenya diin ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu deebii keenya kan ta'uu danda'u the correct answer is A dha jechuudha. In spite of jennaanii jechuudha. Dispaayitiin garuu ofii waan hin fudhanneef deebiin ta'u osoo ofiin iddoo kana jiraachuu baate dispaayitiin deebii ta'a jechuudha. Number 4, you should have gloves at home. Blank space. You wanted to treat someone. Gloves yookiin wanta harkatti kaawwamu mana qabachuu qabda tarii nama yoo yaalte jechuudha. Maaliif of eeggannoo jalqabaate jechuudha. Maaliif ilaallee ture barnoota keenya irratti jechuudha. Achi dhaqxanii moor yoo laaltan baay'isaniif gala jechuudha. Kanaaf of eeggannoo jalqabaa yoo goonu maaliif in case fi if keessaa kan laallee turre jechuudha. Kanaafuu in case dha jechuudha. In case you wanted to treat someone dha jechuudha. The correct answer is B. In case in express what? Precaution dha jechuudha. Barnoota irra deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Moor akkasiniif ifuuf jechuudha. Viidiyoo gara duubatti deebitanii jechuudha. Number 5, you want to learn to use keyboard properly. Blank space, you practice until, unless, if not. So as keessatti maal jechuu barbaadeeti? You want to learn to use keyboard. Keyboardii baruu hin dandeessu. Amma maal gootutti? Yoo shaakaltee maliidha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Unless you practice jechuudha. Unless jechuun maal jechuudha? Unless you learn means if you don't learn. If you don't learn, if you don't learn maal ta'uu hin dandeessu? Practice gochuu baruu hin dandeessuudha. You won't learn to use keyboard fayyadamuu hin dandeessuudha. Yoo maal goote malee? Yoo practice goote maleedha jechuudha. Unless practice yoo goote malee jechuudha. Number 6, Ethiopia needs to use improved technology and selected seeds. Blank space, she can double crop production. So as keessatti ka purpose dha jechuudha. Maaliif conjunction of expressing purpose dha jechuudha. Laallee ture jechuudha. Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Technology improve gochuu qabdi. Akkasumas immoo sanyii filachuu qabdi jechuudha. Maal gochuudha fi purpose yookiin kaayyoo pilaanii ishii maal gochuudha fi she can double crop production jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? So that even though is even though hin ta'u deebii keenya. Because even though maal walitti fida? Contrasting walitti fida jechuudha. As a result isaan kunis whereas since hin ta'u jechuudha. So the correct answer is A. So that she can double crop. So that akkamitti gala? Subject plus verb wajjin gala jechuudha. She can double crop. She biyya waan ta'eef she jedhee jechuudha. The manager employed an accountant blank space. He could control its overall income. So as keessatti ka manajariin maal godhe? Accountant qajeele jechuudha. Kun immoo maal gochuu isa dandeessise? He could control what? It is overall income. Akka control godhu isa taasise jechuudha. So purpose dha jechuudha. Inni kun irree purpose dha. So deebii keenya kan ta'u qabu maanni D dha jechuudha. So zaattitu deebii keenya ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kaanii miti jechuudha. Number 8, I'm very hungry that I haven't eaten my breakfast. So as keessatti ka maanni kuni reason dha jechuudha. Because kanneen jennu kuni jechuudha. So waan ani nyaanneef hin beele jechuudha. Due to the fact jennaan jechuudha. Due to the fact that I haven't eaten my breakfast jechuudha. Due to the fact that jechuun because jechuudha. I'm very hungry because that I haven't eaten my breakfast jechuudha. Number 9, blank space being near the main road. Abiot Chris children's village is very far from the other villages. Jedha jechuudha. As keessatti maanni also ta'uu danda'a garuu contrast dha himni kuni. Being near the main road itti yookiin daandii guddaatti dhiyaaturree Abiot Chris children's village is very far from the other village irraa baay'ee fagoodha jedha. Kanaafuu also galuu danda'a garuu also subject plus verb yookiin clause wajjin gala waan ta'eef akkanatti galuu hin danda'u. Kanaafuu deebiin ta'u evenis ta'uu hin danda'u jechuudha. Despite okay because so
despite dha jechuudha. Despite because immoo contrast miti kan walitti fidu waan ta'eef deebii keenya ta'uu hin danda'u. Kanaafuu maal ta'a? Despite being near jedha jechuudha. Because hin ta'u. Okay. Number 10. Some of my friends change their mobile every few months. Blank space the expense. As keessatti maal agarsiisaa jira? Contrast dha jechuudha. Contrast dha maalifi friendiiwwan yookiin immoo hiriyoonni koo muraasni bilbila maal godhu baay'ee waddii ta'u bilbila hin jijjiiru jechuudha. Hin jijjiiru maal ta'us baay'ee qaalii ta'us ni jijjiiru jechuudha. Maalifi qaaliidha garuu ni jijjiiru. Kanaafuu contrast dha jechuudha. Kanaafuu also ta'uu danda'a. Garuu immoo akkaataa galumsa isaa irratti also maal ta'uu qaba jenneera? Subject plus verb ta'uu qaba jechuudha. Also qofa osoo hin taane also, though, even though kanneen jennu akkasumas despite the fact that, in spite of the fact that maal ta'uu qaba? Subject plus verb yookiin clause faana deemuu qaba waan ta'eef deebii keenya hin ta'u jechuudha. Despite okay ni ilaalla kan biraarra yoo jiraate tarii however immoo akkamitti galuu qaba? Tuqaalee yookiin semicolonii fi colonii yookiin full stop fi koomaa yookiin semicolonii fi koomaa gidduu galuu qaba waan ta'eef haala kanaan galuu hin danda'u jechuudha. Batiin irra hin galu jechuudha iddoo kanatti hin ta'u contrast dha waan ta'eef jechuudha. So the correct answer is maadha? B dha jechuudha. Despite the expense dha jechuudha. Okay. Gaafii 11ffaa maal jedha? Blank space there aren't many books in the library. It is quite what place to study. Maanni there aren't many books library keessa kitaabni baay'een hin jiru garuu immoo iddoo qo'annaatiif maalidha? Iddoo tasgabbaadhaan hin jira jechuudha. So kun maanni contrast dha jechuudha. Contrast dha. So contrast keessatti immoo maal galchuu dandeenya? Ammaas keessaa also galchuu dandeenya. Because hin ta'u. Because contrastiif hin ta'u. Despite irra galchuu dandeenya. As a result of hin ta'u. So despite fi also keessaa kamtu gala? Also ni subject plus verb faana gala. Despite immoo adjective faana yookiin immoo gerund faana gala. Kanaafuu as keessatti maal jedha? There aren't many books in the library. Subject plus verb tu jira jechuudha. Kanaafuu maaltu gala? Also dha jechuudha. So the correct answer is A. The question is contrasting dha jechuudha. Also clause faana gala. Despite plus adjective yookiin gerund faana gala jechuudha. Okay, gaafii 12ffaa. We must work hard blank space to extricate our country from poverty. Jabaannee hojjechuu qabna. Maalifi biyya keenya hiyyummaa keessaa poverty keessaa baasuuf jechuudha. Kuni maanni purpose conjunction jechuudha. Purpose dha. Maaliif hojjenna? Biyya keenya hiyyummaa keenya baasuudhaaf jechuudha. Such that, in order that, so that, because so, the correct answer is B. In order to kan dabalatu such that jennee to dabaluu hin dandeenyu. Such that to hin jedhamu. So that to hin jedhamu. Because to hin jedhamu. Kanaafuu kiluu argannaa jechuudha. Maaliif yoo yaadne kiluu argannaa jechuudha. So the correct answer is in order that in order to jennaanii jechuudha. Extricate means to free someone from a difficult situation. Haalota ulfaatoo keessaa haalota hin fakkaanne keessaa nama baasuu jechuudha. Kun immoo purpose conjunction dha jechuudha. Okay, number 13. It rained heavily. We had to cancel our trip. The road was too muddy. So A since, however, as a result, because of. The correct answer is A. Maalifi since it is rained heavily, we had to cancel our trip. Kana jechuun since means because jechuudha. Because of the heavy. Because of osoo ta'e adjective tu jalqaba gala jechuudha. Because of the heavy rain jechuudha jedhama. Kanaafuu subject plus verb dha jechuudha. Subject plus verb immoo akkam wajjin qala? Since waliin gala jechuudha. Since, because fi kana faana gala jechuudha. Since yookiin because ta'uu danda'a jechuudha. Conjunction maaliiti inni kuni? Conjunction result itiiti jechuudha. Bu'aa. Okay, number 14. Okay, blank space was the bus that I was almost late for this exam. Very slow, too slow, so slow, as slow. As keessatti maaltu jira iddoo kana? Was the bus that tu jira jechuudha. So that faana kan deemu kamidha? Very slow that jedhama moo too dha kuni double o dha jechuudha. So
so zaatti akka jiru laallee turre jechuudha. So zaattiin jedhama. Kanaafuu the correct answer is C dha jechuudha. Inversion dha. Isa kana irratti viidiyoo biraatiin barnoota keessatti waliin laalla jechuudha. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoo hundumaa yommuu hordoftanii inversion jechuun maal akka ta'e bal'inaan ilaallaa jechuudha. Number 15 we started early blank space get home before midnight so as to so that in order that so the correct answer is C in order to sorry doganate jechuudha. In order to get in order to get home before in order to galuu qaba jechuudha. Iddoo kanarratti C iddoo kanarratti galuu qaba jechuudha. In order to. Number 16 I had better reserve a seat today. The blank space train is full tomorrow. As keessatti maal jechuu qaba? Reserve har'a qabachuun qaba. Sababni isaa boruu guutuu danda'a baaburichi yookiin tireeniin boruu guutuu waan deemaanni dursanii waan tokko gochuudha jechuudha. Wanti sun mudata jedhanii yaaduudha jechuudha. Maal jedhama? Precaution jedhama jechuudha. So in case jedhama jechuudha. Wanti akkanaa yoo jiraate in case the train is full tomorrow. Boruu wanta akkasii akkas ta'a jennee gaafa yaadnu amma irratti waan ta'e gaafa gochaa jiru amma immoo tikeetii qabachaa gaafa jiru maanni wanti akkasii maal jedhama? In case jedhama jechuudha. So the correct answer is B in case. Number 17 the staff are working at weekends blank space complete the project in time so that for in order the correct answer is A so as to complete the project in time. Barnoota kana bal'inaan argachuu fi kontentiiwwan kanaan dura hojjenne viidiyoo irra deebi'aa ilaalaa jechuudha. Sirriitti akkasiniif galuuf jechuudha. Number 18 you won't learn to use keyboard properly blank space you practice mala unless you practice dha jechuudha. Unless you practice. The correct answer is B. Number 19 we are putting up notice 3 weeks in advance blank space you have enough time to process your travel. The correct answer is C. 20 the stereo didn't work blank space Daawit took it back to the shop. Stereoon yookiin teephiin hin hojjetu kanaaf Daawit maal godhe gara shoppitti yookiin gara dukkaanatti deebisee jechuudha. Kanaafuu maal jechuu qabna? Kanaaf jenna miti. So kanaaf jechuudhaaf maal fayyadamna? So fayyadamna jechuudha. Asirratti jechuudha kooman erga jiraatee booda sootu gala jechuudha. Bifa kanaan galtu soon jechuudha. So the correct answer is C. Number 21 he sold his old house blank space by anyone. Maaliif kuni purpose dha jechuudha. Mana isaa maaliif gurgure? Kan biraa bituudhaaf jechuudha. Purpose-dhaaf jechuudha. Unfortunately, however, it didn't work out and now he has no house. So that too as keessatti akka ilaalaa jirtan so that jennee to fayyadamnu jechuudha. So that to hin jedhamu jechuudha. So as to okay in order that to hin jedhamu jechuudha. As keessatti akkasumas immoo because of to hin jedhamu jechuudha. So kanaafuu deebii keenya kan ta'u B so as to by anyone purpose-dhaaf jechuudha. 21 blank space you and your wife have concocted this. I have never said that. As keessatti ka you and your wife all you and your wife hin jedhamu nor you and your wife hin jedhamu nor either nor wajjin hin deema both-dha jechuudha. Both you and your wife jennaan jechuudha. So the correct answer C. Okay, number 23 my mother cut the knife carefully blank space not to cut herself. Maaliif purpose-dhaaf jechuudha. Maaliif sirna qabeessan hundini goote not to cut herself akka ofii hin miineef jechuudha. Of hin murreef jechuudha. In order okay in order not to okay ta'uu danda'a. To not to hin galu jechuudha kuni. So that jennee to hin fayyadamnu jechuudha. Because not to cut okay because jennee as keessa galuu hin danda'u jechuudha. The correct answer is A in order not to cut herself jechuudha.
24 and the last our question. She generally broke blank space. We have to contribute some for her. Come on, she is our friend. So ishiin miidhama irra jirti akka jechuuti. Kanaaf guuruufii qabna yookiin some for her. Waan tokko gumaachuufii qabna yommuu jedhu keessatti maaliif kanaaf jenna jechuudha. Because of sababa kanaaf consequentially so that so as keessatti kana fayyadamuuf maanni kolon yookiin kooma malaalleeyyuu nuuf beekamaa jechuudha. Deebii keenya kan ta'uu danda'u diin so jennee diiguutu akka dandeenyu maaliif koomanis hin jira jechuudha. So barnoota keenya kanarratti xumurreerra. Moor gaaffilee kana diippiilii akkasiniif galuuf viidiyoowwan kanaan dura viidiyoo paartii afuritti qoonnee hojjennee irra deebitanii gaafa laaltan salphaatti gaaffii kana irra deebitanii hojjechuu dandeessu. Barnoota itti aanu subject verb agreement waliin ilaalla. Qorumsa irratti baay'ee murteessaa kan ta'e keessaa inni tokko subject verb agreement waan ta'eef jechuudha. Ammasitti turtii gaarii qabaadhaa.